akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan hundi keessanuu kun daraaraadha. Bu'uuraalee torba kanneen beekuun si barbaachisu daldala jalqabuu keen dura bu'uuraalee torba kanneen beekuun si barbaachisu irraa dubbannaarraan tana. Maal faadha wanneewwan torban kun daldala keessatti osoo daldala hin jalqabne maal faa beekuun nu barbaachisa kan jiru bal'inaan kan laallu ta'a. Intro gabaabduu tana booda kan walitti deebinu ta'a. Bagana eedan maal faadha wanneewwan torban kun kan waliin laallu ta'a. Tokkoffaan yaada gaarii qabaachuudha. Yaada gaarii qabaachuu yaada gaarii yookaan fooyya'aa ta'e qabaachuu danda'u yaada addaa. Yaada addaa yeroo jennu namni tokko yaada addaa fiduudhaaf bu'aa fi barbaachisummaa yookaan dadhabbii as keessa jiru xiqqeessitee ilaaluun sirraan eegamu. Maaliif namoota baay'een osoo maallaqa qabanii sababa yaada dhabuurraa kan ka'e daldala keessatti yookaan dirree dinagdee keessatti injifachuu dadhabu. Kanaaf ati ammoo namni yaada addaa qabu si galtee yaada fooyya'aa qabu dirree dinagdee sanii yookaan tapha dirree dinagdee sanii guutumarraa guututti jijjiiruu dandeessa. Haarawaan bifa haarawaa ta'een jijjiiruu dandeessa jechuudha. Waan lama beekuu si barbaachisa asirratti wantoota lama kaati yeroo hunda dagachuu hin qabneetu jira. Tokkoffaa maali tokkoffaani abbaa qabeenyaa yookaan daldala tokko keessa yookaan hojii takka keessa seenuudhaaf foormulaan addaa kan abbootii qabeenyaa qofti beeka hin jiru beeka si galtee sababni isaas daldalli itti seentee yaaltee kan harkattu waan ta'eef kanaaf ati abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessa waan ta'eef yaada addaa qabaachuu qaba. Kanaaf wanni ati beekuu qabdu tokkoffaa irratti wanni ati dagachuu hin qabne foormulaan addaa kan namoota biraa kophatti qaban kan ati qabaachuu hin dandeenya kan jirre beeka. Lammaffaa sirreeffamaaf yookaan waan tokko sirreessuuf bakki yookaan iddoon akka jiru hin dagatin. Akkana jechuun yaada tokko fiddeeti yaadni sun meebii dogongora qabaachuu mala. So yaada kana sirreessuudhaaf yookaan sirreeffamuu akka danda'u beeka. Waan kana sirriitti sammuutti qabadhu siin jechuun barbaada. Tokkoffaan hangana gizee irra jennee lammaffaan muuxannoodha. Muuxannoo yeroo jennu muuxannoo qabaachuu qabda moo qabaachuu hin qabdu dhiiroo maali muuxannoo gizee jennu. Namni tokko yookaan gurbaan tokko yookaan ati lafaa kaatee daldala yookaan biizinesa tokko si galtee jalqabuudhaaf dirqama kanaan dura nama daldala keessa ture yookaan nama biizinesa qabu yookaan nama muuxannoo sanii qabu ta'uu sirraan eegamu. Akkana jechuun maal jechuudha? Daldala waan jennuun kanaatutu bakki inni itti argamu ejjennoo yaalii keessatti. Yoo garuu muuxannoo qabaadhu malee daldala keessa seenuun naan ta'uu muuxannoo qabaadhu malee dirqama muuxannoo qabaachuun qabaa kajoo sammuu keessa ka jiraatu taate dirree dinagdee yookaan dirree daldalaa keessa seenuu dandeessu. Kanaaf daldala seenuudhaaf dirqama muuxannoo siin barbaachisu jechuudha. Akkasitti beekuu qabdu. Sadaffaan haala maallaqaa gaarii qabaachuu jechuudha si galtee haala maallaqaa gaarii qabaachuu good financial standing waan jennu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Akkana jechuun maal jechuudha? Maallaqa qofaa qabaachuu osoo hin ta'in daldala jalqabuu keen dura wanni beekuu qabdu yoo jiraate tokko hubannoo maallaqaa yookaan barnoota maallaqaa akkamitti akka maallaqa maaneej godhuu qabdu beekuudhaa fi akkasuma daldala jalqabuuf waan si dandeessisu qabaachuutu si barbaachisa. Garuu maallaqa dura yaada bareedaa qabaachuun akka jiru hin dagatin. Maallaqa qabaadhu malee yaada uumuu qabuu haja'uu yoo qabaatu taate osoo maallaqni si harka hin jirre yaada uumuu dandeessa. Yaada santu maallaqa burqisiisa waan ta'eef. Kan irra jiru sadaffaadha. Haala maallaqaa gaarii yookaan good financial standing haja'uu jechuudha. Akkana jechuun maal jechuu fakkeenyaaf faayinaansiin dhuunfaa keetii si galtee faayinaansiin dhuunfaa keetii gahaa ta'uu good financial standing jechuun namni tokko yeroo biizinesa jalqabuu deemu takka ati yeroo daldala jalqabuu deemtu waan dhuunfaa keetii baaftuu fi waan daldala sanirra baafte addaan baaftee beekuu danda'u qabda. Maaliif faayinaansiin dhuunfaa keetii yookaan maallaqni dhuunfaa keetii fayyadamtu gahaa ta'uu qaba. Akka yeroo jalqaba akka yeroo daldala kana seentu akka nama haarawaatti yeroo daldala saniif haarawaa kana si gargaaru. Yoo garuu baasii teetii fi waan fayyadamtuutti daldala saniin kan waliin maktu taate haalli keebooda haala fokkotaa waan ta'eef kanaaf maallaqa biizinesa jalqabuu si dandeessisu qabaachuu fi san caalaa immoo beekumsa maallaqaa qabaachuu. Fakkeenyaaf akkana gizee jennu si galtee moodeela maali liqii wal qabatee fakkeenyaaf namni tokko bifa kamiin liqii fudhachuu qaba. Bifa kamiin waan harkatee hoogganuu qaba. Si galtee kan jiru jechuudha. Liqii guddoo fudhatte amma fakkeenyaaf lafa kaatee akkamiin akka liqii san deebisuu qabdu
akkamiin akka waan kana maaneej godhuu qabdu kan jedhu beekumsa maallaqaa qabaachuu. Afraffaa bira dha'een moodeela faayinaansiiti. Moodeela faayinaansii jechuun maal jechuudha? Moodeela maallaqaa jechuun maal jechuudha? Daldalli ati jalqabuu deemtu kun akkamiin bu'aa fiduu danda'a? Maallaqa fiduu deema. Karaa kamiin maallaqa fiduu deema? Tokkoffaa siigaltee hanqina kaashii malee waggoottan haarawaa fakkeenyaaf dura jalqaba daldala jalqabdu kana hanqinni kaashii osoo sitti hin dhufne akkamiin turuu dandeessa? Waggootan duraa kana jechuudha. Sadaffaan ammoo galii fi baasii ta'e akkamiin hordofuu deemta? Bifa kamiin hordofuu deemta ka jiru. Gaafii sadeen kana faayinaanshal moodeeliin ka'e yookaan maaliidha barnoonni faayinaansii ka'e afuraffaarra ka jiru moodeela yookaan haala faayinaansii keetii jechuudha. Akki itti faayinaansii keetii lafatti keessu bifti faayinaansii keetii hajoo afuraffaadha. Akkana jechuun maal jechuu beektaa obboleessa yookaan obboleettiiti. Gaafiileen si gaafadhe sadeen tana deebisaallee beektu. Akkamiin akka baasii keetii fi galii kee hordofuu dandeessu. Bifa kamiin daldala kee maallaqa akka fiduu danda'u beetullee siigaltee dirqama ogeessa yookaan nama waa'ee faayinaansii waa'ee maallaqaa barateerraa gorsa fudhachuu hin dagatin. Kuni maaliif si gargaara? Sababni isaas maallaqa keessa wantoota walxaxoo ta'an kan hubachuun ulfaataatu jira. Kan ati mataa keetiin hoogganuu hin dandeenyetu jira. Isaan kanaaf furmaata waan si barbaachisuuf osoo waan investi godhuu deemtu sanillee beekte waan irra baasuu deemtullee habeetu osoo ta'ee jiru garuu gorsa ogeessa faayinaansii yookaan ogeessa maallaqaa irraa fudhachuu hin dagatin. Afuraffaa akkana jennee bira kun shanaffaan biizines pilaanii karoora daldalaati. Karoora daldalaa jechuun kun maal jechuudha? Karoora daldalaa gisee jennu maal jechuun maal fa'iif keessaa qaba? Siigaltee moodeela faayinaansii kana caalatti yookaan moodeela faayinaansii caalatti karoorri daldalaa guutuun daldalaati hojjechuu deemtu qaamni hojii keetii akkamitti akka gaggeeffamu guutuu qaama hojii keetii hammatee kan si ibsu karoora daldalaati. Maal fa'aadhaaf keessaa hammata karoorri daldalaa kun? Tokkoffaa akkamiin akka bu'aa argachuu dandeessu piroofiitii kee yookaan tirfii kee xiinxalee yookaan analaayis godhee lafa sii kaa'u akkamiin yeroo keessa daldalli kee kun akka guddachuu qabu guddachaa akka deemuu qabu akkasuma tarsiimoo gabaa dorgomaa kee siigaltee akkamiin daldala kee kana akka hoogganuu dandeessu loojistikii isaa akkamiin akka dhiyeessuu dandeessu siigaltee maaneej gootee bifa kamiin daldala kana yeroo circulation of businessiin jiru keessatti fuula duratti akka deemuu dandeessu beekuudhaaf karoora diinagdee karoora daldalaa qabaachuu qabda. Karoora daldalaatiin ala yaada daldalaa qofaaniin deemaa hojjechuu taate sirrii miti. Bakka yaada daldalaa caalatti qaamni hojii keetii maalii kan si ibsu yoo jiraate karoora daldalaati jechuudha. Jaaffaa bira dheena. Jaaffaan seeraan wal qabatee waan daldaluu deemtu. Waan daldaluu deemtu seeraan wal qabatee beekumsa isaa qabaachuu jechuudha. Maaliin daldaluu deemaa? Waan hin daldaluu deemu kan irratti seerri maal ja'aa beekuu danda'u. Akkana jechuun gibiraan wal qabatee, vaatii wal qabatee, damooza yookaan mindaa hojjetaa kafalturraa kafaltii mootummaa kafaluu qabdu wal qabatee. Karaan ittiin waan kana godhuu dandeessu tokko gorsaa seeraa dhimma daldalaatiin wal qabatee jiru waliin isa bira dheetee gorsarraa fudhattee dhimma kanaan wal qabatee seeraan wal qabatee waan hin daldaluu deemu kan maali kan jiru seeraan wal qabatee rakkoolee jiru beekuu danda'uun isa ja'affaati. Inni torbaffaatii fi kan xumuraa qophii teenya ta'arraa galmaa'uu fi hayyama argachuu jechuudha. Akkana jechuun gara seera qabeessaan daldalli kee maqaan isaatii fi wanni isaa galmaawee hayyama wantoota daldaluu deemtu daldalaaf si barbaachisu san hunda argachuuf akka si tajaajilu. Hayyama daldalaa kanuma akkanatti salphatti argachuu hin dandeenye jira, kan salphatti argachuu dandeessutu jira. Kuni akkaataa seektara yookaan roga diinagdee ati irratti hirmaatteeni murtaa'u. Har'aaf torba kanaan gaggabaabsee isinii qabadhee isinii dhufe qophii itti aantuun hanga deebinee wal agarru nagaa yannaa turaan isiniin jaa galatooma.